سيني كرا فيسبوكي سيني جرا إن شاء الله ربي سيني السلام عليكم يا أمة كينيا أكني أسكن رافقات تنجرينيان ولين وعمل كيسوكا ربين كينيا ربين فتلجو اتقال كينيا أكاديم نفانا إرقام ربي كينيا namni milkaa'u fedhe du'aa fi jireenyaan qabachuudha cimsee karaa nabii keenya sahaabota irratti ilaallachuu fakkeenya jiruu qophaas ta'ee hawaasaan wal geenyaan itti deddeebinee fakkii walii keenya akka rabbii keenyaan itaanu salaama natamannaa liqaa kabisalaama. Tokkoon sini masaaba nabii keessa zulbijaadeen irraa ni sini odeessa Abdal Uzzaa jedhama jalqaba maqaansa nama isan beeynenan himee wal barsiisa karaan irra deemee ni sin agarsiisa Muzaniyyee jedhama bakki dhalootasaa isa daa'imummaan jiru du'e abbaansa wasiila tokko qaba baay'eedha sooressa fuudhee guddifatee qabeenya ofii keessa achitti guddatee wayyaa'ee umriinsa mucaan halkuma isaatu qalbii qabeessa horii wahii kennee booda wasiillisaa naggaadota wajjin deema biyya keessa nagadee argatee deebisee horiisa utuu akkas deddeemu biyya daddaa keessa dinagdee guddisee dhuunfatee kophaasa shabaaba sooressa muzaniyyee keessa hariira uffataa kuufee boonuu keessa guddate duniyaansa umriinsa joollumaa natamannaa walikaa akka bisalamaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كبجمو ورثيك توكي نجات أما قرنا ما كوما تما كرا فيسبوك تين رجعنيرا كرا كيسانينا فرتمي سدي كيستاورا باينا في بلدنا يو كانت تونتين نمني باير ما كيسواجر يجتور ما في ماله همانو قدا ورثيك توكي يروب راول أجر إن شاء الله ساعتين تيك توكي أما متي فكاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش انا انما جم مالتاتي خنا ارغا قمنا ارغا كينيا اكما بكمو مني برنوتا يرو كمينو نما كان نما سين اغرتنو كنا حواساتي بكيت تغرتو نما اتي على كانت ترغا جرتو هندا tokkoffaa mana gakkenna lammaffaa mana barnootaa gakkenna yoonni akhlaaqa toles yoonni haala toles yoonni haala hammaates tokkoffaa mana keessaa gakkenna haadhatu gakkenna haadhatti aansee abbaatu gakkenna abbaanti aansee ollaa caalaa mana barnootaatu gakkenna dhaloonni hin baratin akka an ta'e kana ta'a akka an ammatti jiru kana ta'a dhaloonni hin baratin waan haraarra ta'e ta'a akka narratti jiru ta'a maal taateeti وانا ننتاني نقبا كسي ايه إني ما يو إيمان بيتا يو كتاب مدو بسوتي يو كتاب مدو بسوتي إيمان بيتو دلو تبر صفتني قباسو في مو مد برباد بكا برباد أكا برباد يرو برباد نجينيا برباد كنولي ساول التدميتي نما كان قباسي قكن هواسي اسم بيا فرنجي ترجاجرتن إني اسم بيا ربات ترجاجرتن إني اسم مركاتو كي ناسي كنو asii kunoo ganda finfinnee kanatti argaa jirtanu yoo hattuu ta'e mana gakkenne mana barnootaa akka kenne yoo gaarii ta'es mana gakkenne mana barnootaa akka kenne waa qabeenyi ilmaan hin barsiiftu ilmaan warra waa qabu hashiishii keessa jirti abbaa rabbiin rahmata godheef malee ilmaan warra waa qabu waanuma takkaa takkitti dhaga'amee hin beekamne addunyaan kun ni qabdi jedhamee yaadamne ofitti hojjetaa jira ilmaan warra waa qabu qabaachuunis balaa dhabuunis balaan kanaa jecha hoo jennaan wanni gaarii maalinni dhaloota madda jalqabaa kana madda awwalaa kana barnootaan ol guddisuun barnootaan dagaagfachuun barnootaan ol kaasuun haala naamusa namoomaatiin naamusa jireenyaatiin naamusa gaariidhaan ol kaasuun dhaloota amma jiruuti
gaafii inboxii gara gaafii 100 wayii warri na gaafattanii gaafii 2 jira. Gaafiin tokko kitaaba abdii qopheerraati maaliif haftee isa jedhu ani waamamnes hin dhageenyes. Hin waamamnes hin dhageenyes quban qabus waan akka hin dhageenye. Akkanatti naa hubadhaa. Waamamee namni ana caalaa haqqii godhatu hin jiru. Waamamee namni ana caalaa birmachuu namni ana caalaas immoo beeku yoo jiraate yookaan ijoollee ilmaan inni irraa dhalatantu narra beeka yookaan haadha manaa isaaniitu narra beeka. Eega ijoolleen warri diyaaspooraa ijoolleen warri hangafti afran qalloo yookaanis immoo warri caffee gadaa durii gandarraa deeme namni isa quba qabu anatti aansee immoo Qamarii Yusuf. Anatti aansee kan quba qabu jechuudha. Gargaaruudhaanis waan adda addaatiinis jechuudha. Kan quba qabu isaa kan abdii qophee yoo ana malee hojjetame akka waan hir'atu fayyinatti fakkaata iyyuu hin hir'ataaf osoo hin taane nattis hin himamne hin dhageenyellee waan takka illee quban qabu eenyu akka qopheessellee hin beeku akkanatti naa hubbadhaa warri inboxii baay'ee sana natti barreessisan. Lammaffaa aanolee maal atis naan jettemi maali tokkoffaa baatee miidiyaa social media irratti hawaasaa bira dhaabbachuudhaan tokkoffaa baate silkii kee bira bareeddeen itti argalfatu hin jiru. Ilaa gadi garagachi kanatti. Ilaa kanatti gadi garagachi. Ati daqiiqa. Kan jalaa fudhee ilaa kunoo. Shoo kana laxaa koo. Akkanatti beeka warra baddannoo. Aanolee tokkoffaa baate sana badhaasanoo hirii naan jedhe Jamaal. Badhaasanoo hirii jedhe. Badhaasa sana oonime waa balleessaa? Badhaasa sana badhaasa miidiyaa irratti as ba'e sana sila hawaasuma bal'aa kanaaf hin kenna badhaasa isaa. Maaliif jennaan isaaniin hin tokkoffaa ba'e jennaan isaanumaaf hin kenna badhaasa kan koo bakka bu'anii naaf fudhatanu. Aanas waaqa godhataa yoo hin jedhe of hin biraa dhaba kanaaf. Lammaffaa immoo badhaasa sana kan godhe mucaa tokkotu iyyuu jira kan waggaa bara 1989 akka lakkoofsa biyya kanaatti na biraa ajjeefame Eebbisaa Addunyaa kan jedhamu. Walakkaasaa Aayyoo harmee Eebbisaa Addunyaatiif hin kenne erga naan erga yeroo na bira dhufee badhaasni sun amalee yeroo inni dhufe dhufuun na dhufes naan erga inshaallah rabbi jedhe. Lammaffaa immoo tokkos yeroodhuma sana kan nu bira turte kan ibidda adda addaa keessa turte tokko jirti barsiiftuudha Maaramee Harqaaqsaa jedhamti. Ijoollee jara kaan iddoo jirti babbadanii dhumanii hunda beeku hunda wallaalu gariis quban qabaa. Gariin yooni peejii jararratti deebise si'iiree raayyaaree jedhaniituma shakkoo akkuma kanaan waan jedhee of amansiisu hin qabu. Maaramee Harqaaqsaa sana walakkaa ilmaan isii akkasiinitti jiran waan hin beekneef jecha irraa duute yeroodhaan akkasiinitti duute hin beeku isii sanaaf akka inni gumaachamu godhaa dhiifama naa godhaa kanaan guma kana amma kan Bilaal keenyatti deebi'anna. Amma dhaloota egeree baasuudhaaf manni barnootaa Bilaal qophii guddaa isaa qabatee as ba'e. Qophiin guddaan inni qabatee as ba'e keessaa gabaabaadhumatti miliyoona